akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti taatee Oromiyaa keessatti ta'u guyyaa guyyaatiin Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gungumaa oole, guyyaa har'aa ammoo akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa taatee guyyaa guyyaatiin Oromiyaa keessatti ta'u wantoota gaddisiisoo, wantoota gammachiisoo fi akkasuma kanneen qaamota dhuunfaa akkasumas kanneen qaamota mootummaatiin raawwatamaa oolan qabadhee karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Hanga xumura qophii kootti na waliin turaa. Kun qophii gungumiidha. Qophii gungumii koo yookaan qabxii koo tokkoffaa keessatti egaa gidduu kana keessumaa Eertiraa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti wal gaarreeffannaan turuunsaa ni yaadatama. Akkasumas immoo lolli naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisee jira. Lolli diroonii guyyaa har'aa jechuudha. Akkasumas immoo Tigraay keessatti egaa yeroo dheeraaf fiilmii irra kan turame guyyaa har'aa achi keessatti illee yookaan Tigraay keessatti illee lolli banamuunsaa argameeti jira jechuudha. Akkasumas loltoota waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti raawwatamaan oolan guyyaa har'aa hoogganaa bilisiginnaa keessa Shawaa keessatti akkasumas lubbuun nama tokko darbee jira hoogganaa bilisiginnaa keessa jechuudha. Akkasumas oolmaa paartilee mormitoota yookaan immoo warreen xiinxaltuu siyaasa dabalatee warreen Finfinneetti gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aa maalirra oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa egaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti yeroo muraasa ta'e asitti keessumaa erga wal dhabdee muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afawarqii gidduutti gaggeeffamaa ture irratti egaa akkasumatti wal gaarreeffannaa yookaan wal qeequrra darbee yeroo dhiyoosu yookaan torbeeti asitti immoo sadarkaa lola walirratti banuun dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kaasee ibsi garaagaraa karaa mootummaa Eertiraa bahaa jira jechuudha. Ibsi kunis egaa yookaan immoo himannaan gidduu kana karaa Eertiraa gaggeeffamaa jiru ambaasaadara isaanii dabalatee jechuudha. Itoophiyaan yakka dugugga sanyii irratti raawwatamaa jira kan jedhu ministeera biyya alaa isaanii kan Eertiraa dubbatee jira jechuudha guyyaa. Akkasumas immoo Isaayyaas Afawarqii namoonni umuriin isaanii waggaa 15 hanga waggaa 60 gidduu jiran leenjii waraanaa fudhachuu qabu dirqama kan jedhu karaa Isaayyaas Afawarqii yookaan immoo mootummaa Eertiraa gadi bahee jira jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo wal gaarreeffannaan gidduu kana keessumaa mootummaa Itoophiyaa fi Isaayyaas Afawarqii gidduutti gaggeeffamaa jiru haala ulfaataatti akka deemaa jiru argamaa jira. Kanaaf leenjiin umurii waggaa 15 hanga waggaa 60tti leenjii fudhadhaa kan jedhu kun egaa hundumaafuu lola gidduu isaaniitti adeemaa jiru waan cimsu fakkaata jechuudha. Kanaaf egaa wal dhabdeen isaanii kun egaa akkuma itti fufetti jira keessumaa uummata nagaa gaaga'uunsaa waan hafuun fakkaatu wal dhabdeen Isaayyaas Afawarqii fi muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf ibsa wal irratti baasuun guyyaa har'aa akkasumas immoo sirna duguggaa sanyiidhaan irratti raawwachaa jirti kan jedhu karaa ministeera biyya alaa Eertiraa gadi bahee jira jechuudha. Kanaaf wal gaarreeffannaan gidduu isaanii jiru haalaan cimee itti fufeera. Qabxii koo lammaffaa yeroo darbu lolli guyyaa har'aa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame egaa lola hamaadha jechuudha. Keessumaa gama mootummaatiin yookaan gama raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa dirooniitiin fudhatamee jira jechuudha yookaan immoo lolli har'aa dirooniitiin uummata nagaa gaaga'uunsaa waan hafeen fakkaatu. Kanaaf lolli guyyaa har'aa daran ulfaataa fi uummanni hedduun kan itti rukutamedha jechuudha diroonii guyyaa har'aatiin. Akkasumas immoo Iskender Naggaa fi warreen isa wajjin mariirra jiran guyyaa har'aa namoonni lubbuun isaanii darbe yookaan immoo namoonni rukutamaniiru jechuudha yoo ta'u isaan marii gaggeessaa jiranii jechuudha. Iskender Naggaa akkuma beektan marii yookaan immoo hoogganaa faannoo kan ta'e naannoo Shawaatti kan hoogganu jechuudha. Kanaaf egaa isin otoo mariirra jiru guyyaa har'aa miidhaa guddaan qaqqabee jira karaa raayyaa ittisa biyyaa isaarratti jechuudha. Kanaaf miseensota hedduunis akka rukutaman dhagahamaa jira. Kanaaf egaa lolli guyyaa har'aa dirooniin bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessatti gama raayyaa ittisa biyyaatiin fudhamee yookaan immoo irratti rukutamee yookaan irratti fudhatame miidhaan uummata nagaa akkasumas immoo waraana faannoo kan ta'e hedduu miidheera kan jedhu ibsi guyyaa har'aa gadi bahee fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti gama naannoo Amaaraatiin otowaataa jiru uummanni jechuudha. Kanaaf lolli kun egaa ammas raayyaa ittisa biyyaa fi makalaakaa gidduutti daran hammaate akkasumas uummata nagaa naannoo Amaaraa miidhaa jiraachuunis argamaati jira. Yeroo darbe akkasuma egaa faannoo ajjeesne Finfinneera akkasumas immoo warreen harkaan qabnee kana booddee akka isheen ol hin kaanetti Finfinneera kan jedhu gama jeneraalota makalaakaa yookaan immoo gama raayyaa ittisa biyyaatiin bahaa tureera. Ammas faannoonis waan dhaabbatee hin fakkaatu yookaan lolli gidduu isaanii jirus daran ulfaatee fi faannoon akka jiru argamaati jira jechuudha. Qabxii gosa sadaffatti yeroo darbu Tigraay keessatti egaa yeroo
dheeraaf wal gaareffannaa irra kan tuman keessumaa obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el gidduutti haalaan dubbiin jabaattee jirti jechuudha kan isaanis guyyaa irraa immoo lolli achi keessatti gaggeeffamee jira jechuudha gama obbo Geetaachoo Raddaa fi gara gama Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el gidduutti jechuudha lolli isaanii guyyaa irraas chapa yookaan immoo mallattoo isaa chapaan durii yookaan mootummaan ittiin gaggeeffamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaa itti fayyadaman irratti nuufaa kennu kan jedhu lolli yookaan guyyaadha lolli isaanii tokko jechuudha. Kanaaf gaa warreen deeggartoonni Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el warra Geetaachoo Raddaa irratti tarkaanfii fudhatanii jiru jechuudha. Kanaaf chapaa nuu kennaa malee nuti itti fayyadama kan jedhuuni lolli gidduu isaaniitti uumamee har'as wal gaareffannaa yookaan immoo lubbuun namaa ammas achi keessatti waan darbe fakkaata guyyaarraa jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen gidduu isaanii jiru ammas daran hammaateera yeroo diraamaan isaanii torbeetesitti akka araaramaniiru kan jedhus gadi bahee ture amma immoo buleessa obbo Geetaachoo Raddaa hin araaramne yookaan immoo furmaanni waan kennamneeru hin jiru jedhee ibsa baasuun isaanii yaadatama guyyaa lama dura jechuudha. Har'a immoo lolli gidduu isaaniitti banamee wal dhabdeen yookaan chaappaa irratti guyyaarraa lola gadi baasan yookaan immoo waan cimaa dubbatanii jiru jechuudha obbo Geetaachoo Raddaa. Kanaaf lolli gidduu isaanii jirus uummata nagaa warreen Tigraay keessatti waggoota dheeraaf lola irra turan ammas lolatti deebisuunsa waan hafuu hin fakkaatu jechuudha. Qabxii gosa dhumaa yookaan immoo sattaantu yeroo darbu lolli woboo fi mootummaa gidduutti adeemaa jiru Oromiyaa keessatti daran hammaatee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo naannoo Shawaa keessatti keessumaa warreen daangaa Amaaraa fi Oromoo gidduuttidha jechuudha lolli kun kan gaggeeffame guyyaa har'aa. Achi keessatti hoogganaa bilchiginnaan tokko lubbuun isaa darbee jira jechuudha naannoo Shawaa daangaa irratti jechuudha. Isa malees namoonni isa wajjiran inni lubbuun isaa erga darbee namoonni isa waliin jiran dheesuuf yookaan yeroo isaan baqachuuf jedhanitti hallayyaatti yookaan boollatti namanii guyyaarraa namoonni muraasni lubbuun isaanii darbaniiru jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa warreen hoogganaa bilchiginnaa yookaan hoogganaa paartii badhaadhinaa amma mootummaan aangoorra jiru kun bakkoota garaagaraatti lubbuun isaanii darbaa jira jechuudha. Keessumaa irratti xiyyeeffatamee warreen hooggantoota irratti lubbuun isaanii bakkoota garaagaraatti darbuun isaanii yaadatama jechuudha. Yeroo darbe akkasuma sultaa keessatti lubbuun hoogganaa isaanii yookaan immoo kan aanaa sana bulchu lubbuun darbuun ni yaadatama. Garuu lolli guyyaarraa waraana adda bilisummaa Oromootis jedhamaa jira. Waraana faannootis immoo lubbuu isaa baase kan jedhu odeeffannoon jira ammatti adda bahaa baatu garuu waraana adda bilisummaa Oromoodha kan jedhu irra caalaa dubbatamaa jira jechuudha. Maalumaafuu uummata Oromoo qulqulluu Oromoo bakkoota garaagaraa keessaa godinaalee 11 keessa jiraniif nagaa guddaa hawwina jechuudha. Akkasumas mariin paartilee keessumaa warreen paartii KFO fi ABO guyyaa kaleessaarraa kaasee walgahii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama Finfinnee keessatti jechuudha. Kanaaf ammaatti keessumaa warreen abbootii amantaa abbootii gadaa akkasumas immoo qondaaltota warruma paartii keessaa yookaan warruma gaggeessitoota dabalatee akkasumas jaarsolii dabalateedha malee qaama mootummaa ammatti kan hirmaachise miti yookaan immoo warreen gaggeessitoota mootummaa keessaa namni irratti hirmaatee hin jiru. Kanaaf abbootii gadaa abbootii amantii fi akkasumas qondaaltota siyaasaa Daawud Ibsaa akkasumas immoo Professor Mararaa Guddinaa dabalateedha jechuudha. Akkasumas immoo warreen mana hidhaa turan hundi isaanii irratti argamanii jiru jechuudha. Kanaaf ammatti paartii KFO akkasumas jaarsolii fi abbootii gadaa fi haadholii siinqee dabalatee fi manguddoota dabalateedha jechuudha. Mariin kun kan gaggeeffamaa jiru guyyaarraa malee ammatti paartilee siyaasaa yookaan immoo qaama mootummaa keessumaa bilchiginnaa dabalatee hin jiru yookaan irratti hirmaachaa hin jiran jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taateen guyyaa har'aa Oromiyaa fi akkasumas immoo godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ta'e akkasumas lola waraana adda bilisummaa Oromoo faannoo Tigraay fi Eertiraa keessatti kan ta'aa oole kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraasii waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gungummee biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaaf waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.